barsiistuu barattootaaf haadhaas barsiistus taate garaan haadhaa hundaaf walqixa akka rifatuutu himama. Asuma biyya keenya barsiistuun kun maqaan ishee barsiiftuu Birqiisaa Jamaal jedhamti. Jiraattuu magaalaa Jimmaa yoo taatu mana barumsa sadarkaa tokkoffaa jireen keessa kan barsiistudha. Mana barumsa isiin keessa barsiiftu kanumatti barattoonni isaanii haadha keenya jechuudhaan waamu. Barattoota kanaaf nyaata bilcheessitee kennitii fi barattoota maatiin isaanii harka qalleeyyii tahan sababa nyaataan akka mana barumsaa isaaniirraa akka hin hafneef akkasumas yeroon argamaniif nyaataaf akka hin dhiphanneef jetti. Barsiistuun Birqiisaan dhuunfaa iseetiin nyaata barattoota kutaa afuraffaa gadi dhiyeessuun erga eegalanii waggaa 4 lakkoofsisaniiru. Sababa hojii kana eegalteef barataa nyaata dhabe tokkotu ishee qunname garaan raafamee hojii kana akka eegaltu isii taasise. Sana booda ture ilmaanii fi maatii isaanii biyya alaa jiran waliin mari'achuudhaan wal ta'uun barattoota kanaaf nyaata dhiyeessuu kan eegalan. Hojii kanaafis ji'atti birrii 40,000 ol akka baasan dubbatti. Baranaas barattoota 800f nyaata dhiyeessaa jiraachuu Faanaa Broadcasting Corporation himaniiru. Barsiistuu Birqiisaan Jamaal ogummaa barsiisummaa isaaniin dhaloota qaraa haadhummaa isaaniin namummaa barattootaaf dhaabbachaa jiranidha.